wantoota kalee keenya miidhan namoonni hedduun koomentii fi gara keessaatiin kalee na dhukkuba dawaan maalii jettanii yeroo hedduu na gaafatan. Araan tana wantoota kalee keenya miidhan 10 ilaalle jechuudha. Wantoota kana beektanii fayyaa kalee teessanii akka eeggataniif. Takkaffaa high blood pressure yookaan dhiibbaa dhiigaa ol ka'e jechuudha. Wanni kalee keenya miidhu. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'e yoo sirriitti jala deemnee hin to'anne kalee keenya miidhaa hamaarra geessisaa jechuudha. Lammaffaa diabetes mellitus yookaan dhukkuba sukkaraati. Dhukkubni sukkaraa osoo yaala hin argatin yoo namarra ture dhukkuba kalee kan diabetic nephropathy jedhaniin namatti fida. Sadaffaa dawaa dhukkubbiidhaaf fudhataman heddummeessinee fudhachuu yookaan fayyadamuu. Yeroo dheeraadhaaf dawaalee dhukkubbiidhaaf fudhataman kan akka ibuprofen fi paracetamol fa'aa heddummeessinee fudhachuun miidhaadha kaleerra geessisaa jechuudha. Afraffaa high sodium intake yookaan soogidda yookaan ashaboo baay'isanii nyaachuudha jechuudha. Ashaboo heddummeessinee nyaachuun dhiibbaa dhiigaa ol kaasaa. Akkuma reefu dubbanne dhiibbaan dhiigaa ol ka'e immoo kalee keenya miidha jechuudha. Shanaffaa bishaan gahaa dhuguu dhabuu. Bishaan gahaa dhuguu dhabuun dalagaan kalee akka xiqqaatu godhee cirrachi kalee akka nutti uumamu taasisa jechuudha. Jaaffaan furdina garmalee yookaan obesitii. Namni yeroo garmalee furdatee dhukkuba sukkaraatii fi dhiibbaa dhiigaa ol ka'eetu dhufa. Dhukkubni lameen kun immoo yoo jiraate akkuma reefu dubbanne kaleenis ni miidhamti jechuudha. Torbaffaa nyaata pirootiina hedduu qabu nyaachuu yookaan hoggoyyuu pirootiinuma soorachuu. Fakkeenyaaf walitti dhaabanii foon soorachuu fa'aa jechuudha. Pirootiinni yeroo heddummaate akka dalagaan kaleetti baay'attu godhee kalee keenya miidha jechuudha. Saddeettaffaa infekshinoota kalee jechuudha. Infekshinoonni kaleetis kalee keenya deebisee waan nu dhukkubsu kalee keenya deebisee waan miidhan keessaa jechuudha. Saglaffaa sochii qaamaa godhuu dhabuu yookaan sedentary lifestyle jedhaniin. Kana jechuun yeroo baay'ee taa'uu fi sochii qaamaa godhuu dhabuudha jechuudha. Namni yeroo baay'ee taa'u akkuma reefu dubbanne gabbina garmaleetti dhufa. Gabbinni garmalee gisee dhufe immoo dhiibbaa dhiigaatii fi dhukkubni sukkaraatis dhufa. Dhukkuboonni lameen kun akkuma nama dura isin hime yeroo dhukkuboonni lameen kun jiru akkasumatti kaleenis kaleerraas miidhaan gaha jechuudha. 10ffaan tamboo xuuxuudha fi ammas farshoo yookaan alkoolii baay'isanii fudhachuudha jechuudha. Wanni 10 amma isiniif hime kun wantoota kalee keenya baay'isanii miidhanii fi kaleen keenya akka hojiidhaan ala taatu waan godhan keessaa jechuudha. Saniifuu wanneen kana bartanii akka fayyaa kalee keessanii eeggatanii isin ijaa hedduu takka galatooma.